kunoo itti gababa keessatti rifeensa keenya akkamitti dheereffachuu qabna. Wanta baay'ee fayyadamne nuuf dheerachuu diddeen baay'ee itti dadhabne warri jettanii har'a gaaffii keessan hundumaa siniif qabadhee dhufee tanan jira. Jalqaba kaasaa aga dhumaatti viidiyoo kana yoo ilaaltan rifeensa keessa shaashambaa godhachuu dandeessu jechaadha. Ani yeroo gabaabaa keessatti kunoo rifeensa koo haala gaariidhaan shaashambaa godheen jira. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni seenaatu nagaa waaqayyo siniif haa baay'eetu. Akkam isaati kana keessanii yaa obboleettiin keessan nagaa kooti sinis akka nagaa keessan taatan abdii guutuun qaba. Sinis nagaa keessanii jirtu uummata qashtii uummata fiqirii hanis nagaa kooti sinis akka nagaa keessan taatan abdii guddaan qaba. Egaa maarree har'ammoo shaashambaa jennee dhumnee jirra. Gaaffii keessan hundumaa siniif qabadhee dhufee tanan jira. Gaaffii keessan hunda keessan obsaan viidiyoo kana agajuu xumuraatti na hordofuu hin dagatinaa sinin jira. Akkuma yaaddatamu kanaan dura waa'ee talbaa irratti rifeensa keessan kunuunfadhaa seeraan hojjetadha talbaa itti fayyadamaa. Jireenya waddade kanaanii jaarsa keessa wiigii dhumallee gatiinuma wiigillee irraa cabsaa jedhee siniif hojjedhee tanan ture. Viidiyoo sun nama hedduudhaan laallamee ture. Illee gaaffii baay'ee na gaafate. Gaaffii keessan immoo ani immoo obsaan na eeggatanii amma hin danda'u. Waan ani ofii kootiitti fayyadame malee sinii deebisuu hin danda'u. Obboloota koo isiniin jira. Waan ofii kootii na fayyadee siniifillee mana koo keessatti bakka hin jiru kanatti itti fayyadama. Waan miidiyaa irratti argee siniif maxxansu miti kunis siniin jira. Egaa sinis waan nama siniin jedhu kana yoo obsaan itti fayyadamtanii har'a itti goonee boru jijjiirama harguu osoo hin taane obsaan. Akkuma wanti kamiyyuu obsaan bira ga'u wanti lafatti nyaatamu hin jiru jechaadha. Jalqaba fakkeenyaaf biyya arabaa kana dhufuudhaaf piroosesii baay'ee nama gaafata jecha rifeensi keenyas innis immoo namni makara gaafa makaru ittuma naqee biraan galu jechaadha. Waan baay'ee isa barbaachisa. Rifeensa keessanis obsaan yoo eeggattan akka kiyyaa kanatti dheereffattanii shaashambaa godhachuu dandeessu jechaadha. Dhugaa rabbii obsa yoo qabaatan rifeensa keessaniin dheereffattu isin jira obboloota koo. Egaa dhugaa dubbachuu fi gaaffiin keessanii guyyaa meeqatti gotti godhanna maal biziriin dhuguma biyya harabaa jira nuuf furdachuu didee seenaa maal goonaa nuuf furdachuu didee kan biyya asii furdatu jettanii. Egaa dhugaa dubbachuuf talbaan tokkuma jechaadha. Ani biyya arabaa kanatti talbaan kan fayyadamu siniifan hojjedha amma qopheeffadheen jira. Rifeensi koo qoshashee waan jiruuf amma siniifan dalaga siniin jedhama obboloota koo siniifan hojjedha. Akka furdatus walumaa laalla jechaadha. Egaa obboloota koo dhugaa dubbachuu fi warroonni ani seenaa erganitti fayyadamuu jalqabee dhuguma jijjiirama guddaa fideera naan jettanii jirtu. Warroonni kaan immoo warri omaa nuuf fayyadne jettan nama tokko bichaan argee waggaa meeqaaf micayyoo tokko koomentii jalatti argeetan ture. Waggaa meeqa fayyadamee omaa nan jijjiiran micayyoo koomentii nama 100 meeqa keessa micayyoo tokkoon argee. Kanaan caalaa hundumti keessaniyyuu jijjiirama qaba seenaa galatoominaan jecha turtan. Ammas immoo dhugaa dubbachuuf obsaan itti fayyadamaa isiniin jedha obboloota koo. Wanti akka salphaatti guddatu tokkollee hin jiru isiniin jedha. Egaa rifeensa buqqa'uuf illee naan jettaniis immoo bizirii maal jedhama ji'a keessa haal meeqa itti godhanna kan jettanis jirtu. Gaaffii keessan immoo siniif qabadhee waan mana keessatti nana fayyadee siniif illee qabadhee dhufee tanan jira. Egaa obboloota koo gaaffii koo tokkoffaa irratti guyyaa meeqatti itti godhanna rifeensa keessanii ammoo itti miiccattan amma fakkeenyaaf torban darbaatti miiccattu jedhee yaadu obboloota koo. Torbee keessa itti godhattu yoo ta'e torbee gaafa miiccattan talbaa keessanitti godhattanii sa'aatii 1 sa'aatii 2 irra tursiiftanii rifeensa keessan akka miiccattan isiniin jedha. Innis immoo sa'aatii yoo qabatta sa'aatii 3 yoo irra turfattan bareeda isin jedha. Nama sa'aatii waan hin qabuuf jarri koo waan mana keessan oollifu sa'aatii firii waan hin qabuuf yoo rifeensa koo sa'aatii 3-4 irra tursa jechaadha. Qanumaan itti godhannaa kan jiru isin jira. Qaniidhaan miti rifeensa keessan kan itti godhattanii rifeensa keessan ammoo miiccattan torbeedhanis yoo miiccattan torbee lamaanis yoo itti miiccattan guyyaa 8nis yoo miiccattan gaafuma rifeensa keenya hin miiccanna jettanii hin karoorsitu miti. Amma fakkeenyaaf galgala kana yoo min arra dirqama rifeensa koo miiccuun qaba yoo jettan rifeensa keessan galgala kana ganama kana jecha arra ganama
fakkeenyaaf boru yoo miiccanne jettan ganama talbaa keessanitti godhatanii galgala yookiin guyyaa miiccachuu dandeessu jechaadha. Isa immoo yeroo miiccatan zim jettanii shaampoodhuma argitanii saamunaadhuma argitanii osoo hin taane saamunaallee rifeensa keenyaniif rifeensa saamunaa sinitti agarsiisa kana ture garuu amma yoo sinitti mul'ate kanaan miiccadha. Saamunaan kun baay'ee xuruudha. Rifeensa warroonni rifeensi keessa sin jalaa buqqa'uufillee kun bareeda. Rifeensi koo amma barbaade yoo file hin buqqa'u jechaadha obboloota koo. Rifeensi tokkitti ishillee jechaadha. Kana bitadhaa isiniin jedha. Doofii jedha. Siniif maxxansaa viidiyoo jedheen jira garuu hin agarre natti fakkaate isini. Egaa kana yoo miiccattanii rifeensi keessan hin buqqa'u. Kanaan yeroo talbaa keessanitti dibattanii waarrattanii rifeensa keessan kanaan miiccattu jechaadha. Inni oomochaa inni kun amma kun badaan oomochaa garaagarummaa qabayyu kun iyyuu inni kun baay'ee oomochaa rifeensa keessanii warroota caccabu warroota sin jalaa buqqa'uuf dhugaa waaqayyo shaamboo rifeensa keessanii hin tuqinaa. Akkuma isiniin jedhe kanaan dura rifeensa keessanii shaamboo hin tuqinaa. Kana miiccadha kana bitadha doofii kana bitadhaati itti fayyadama. Ani rifeensi koo dura baay'ee tokko na jalaa yaa jechaadha obboloota koo baay'ee rifeensi koo hedduu tokko yaa garuu amma rifeensi koo tokkitti ishillee narraa hin buqqa'u kun waan baay'ee na fayyade isiniin jedha. Ji'a keessa haal meeqatti godhannaa kan jiru sin jira. Ji'a keessa osoo hin taane rifeensa keessan ammoo miiccattaniin talbaa keessanitti godhadhaa muuzis waan mana keessatti argattanii rifeensa keessanitti godhadhaati itti fayyadamaa isiniin jedha obboloota koo. Egaa talbaan biyya Arabaa an akkamiiti anani bitee baay'ee inoomochaa'u in furdatu naaf furdachuu didee bishaan ta'ee jedhan badaa hin mul'atu gaa akkanitti isinitti agarsiisuun qaba. Nama talbaa kanan qaba jechaadha. Talbaa hin argitu jedhee yaada. Sirriitti badaa mul'atu natti fakkaata obboloota koo. Kaameraattan qabaa talbaa kun kana fayyadama jechaadha. Ani talbaa erga fayyadamuu qabe. Egaa an akka talbaa ijoolleen baay'een erguma viidiyoo dalageeyyuu baay'ee jijjiirama kan qaban hin jiru jechaadha. Isinis immoo itti fayyadamaa dhugaa dubbachuuf. Egaa an akka rifeensa ofii naatoo namatti godhu hin jiru. Isinis immoo bitadhaati shaashambaa ittiin jedhaa isaati immoo firii qabdan sa'aatii silkii keessan laaltan irraa kutaati rifeensa keessan kunuunsaa isiniin jedha. Of kunuunsan immoo ofuma keenya fayyadaa isiniin jedha obboloota koo. Talbaan ifurdata sinifan hojjedha amma jechaadha akkan itti dibadhu sinifan hojjedha ilaaltu jechaadha akka itti naa furdatu isiniin jedha. Hundumti keessan iyyuu itti fayyadamaa isiniin jedha obboloota koo. Ijoolleen baay'een jijjiirama hin qaba seenaa baay'ee naa dheerate dhugaa dubbachuu fi warroonni jettan hin jiru warroonni sin jala caccabeerre sin rakkisu. Innammoo ijoolleen baay'een immoo ijoolleen nama 2-3 natti fakkaate ijoolleen tokko immoo ani waan ofii kooti fayyadamu malee kana fayyadamaa isiniin jedha obboloota koo. Waan ani hin beekne tokko cubbuudha jechaadha. Waan ani ofii kooti itti rifeensa kootiin godhadhaa isiniin jedhu. Rifeensi keenya baay'ee nu jala haphatee jedhe kan koollee rifeensi haphiidha garuu ergan qorfudii itti godhachuu jalqabe rifeensi koo hedduu tokko naaf dabalee jira jechaadha. Dhugaa rabbii rifeensi koo erga qorfudii itti godhachuu jalqabe ammallee yeroon talbaatti godhu isinitti agarsiisa jechaadha. Na duuka bu'a viidiyoo kiyya yeroo jalqaba bichaa laaltanii biraan deeminaa amma dhumaatti illee daawwachuu hin dagatinaa isiniin jira. Viidiyoo isiniifan dalagaa. Akkanitti qorfudii itti fayyadamu jechaadha. Mataan rifeensi koo dura haphii ture amma garuu homaa hin jedhu jechaadha naa dabalee jira. Talbaa gaafa daffistanii qorfudii keessa wajjin daffifadhaati itti dibadhaa isiniin jedha obboloota koo. Innaa obsa nama barbaachisa rifeensa kunuunsuudhaaf obsa nama barbaachisa. Isinis immoo obsaan yoo itti godhatan gaafa talbaas qorfudiis wajjin daffiftanii mataa keessa maasaajii godhaati itti dibadhaa isinitti agarsiisa. Yoo daqiiqaan koo dheerachuu baate yookiin immoo viidiyoo lammataatti isiniif dalaga isiniin jedha. Egaa kana isiniin jedha obboloota koo amma gara talbaa daffisuutti deemna isinitti agarsiisa. Qorfudii fi talbaa akkan ani itti fayyadamu isiniin jedha. Innaa isinis immoo akkuma nama isinitti agarsiisutti itti fayyadamaa. Rifeensa keessan immoo gaafa itti godhatanii warrattanii maasaajii godhaati beestaalaan eenyu godhaati itti dhadhaati gaafa miiccattan immoo bishaan isaa keessatti xififin godhinaan jedhee viidiyoo isiniif dalageen jira. Hanga dhumaatti nafaana turaayii isiniifan dalaga talbaa kun qopheeffadhee tanan jira akkuma isinitti agarsiisu akka inni itti furdatu isinitti agarsiisa jechaadha. Maankaa tokkoon itti godhadha rifeensi koo maankaa talbaa bichaa gaafa dibattan yoo
muuzii itti maxxanii maankan tokko juusin kaanamma waan muuzii qabuufiyyuu talbaa maankan tokko nagaa talbaa bichaas dibadheen ture viidiyoo korratti ilaaluu dandeessu. Innaa amma gara talbaatti deemnaa na wajjin turaa isiniin jedha viidiyoo hanga dhumaatti osoo qopheeffannee jirra jechaadha. Sitti talbaa hin argitu miti talbaa qopheeffannee jirra. Amma talbaa lakkunoo kana bitadhaa warri akkasettanii isiniin jedha. Innaa amma talbaa fi qorofudii warra mataan keessa naphii ta'eef qorofudii kunoo laalaa qorofudii qopheeffadhee tanan jira badaa isinitti mul'atu natti fakkaate. Qorofudii qopheeffadhee tanan jira kana muluu ittiin godhu maanka tokkoon itti godhadha wajjin waan miicadhu jechaadha. Amma wajjin danfifnaan laalaa isiniin jira kunoo talbaan immoo kana maanka tokkoon itti godhadha jechaadha. Amma nafaana bu'aa ishee kunoo laala bishaan asitti qopheeffadhee jira jechaadha. Bishaan kuni bishaan kanatti qopheeffadhee amma maanka tokkoon itti naqaa. Guys asitti immoo unqulaala tokkoo fi muuzii fi zayituunii fi loomiin beektu jechaadha. Loomiin warroota sinyan nyaatuu fi baay'ee faayidaa guddaa qaba. Warri akka forofforii sin rakkisu loomiin qaama keenyaaf gaariidha. Amma walitti handaaqa amma talbaan nu dafuutti jechaadha. Nafaana tura badaan qallisinaa isinirra gayyaa sila ta'e furdisaatuma talbaa itti makattu sila ta'e booda obsa isin barbaachisa jechaadha. Nama furdiseen dhiisee amma talbaan abiddarra kaa'ee sila ta'e talbaan amma nu dafuutti kana daakannee kun akkanumatti furdifadhaa isiniin jedha obboloota koo. Amma gara talbaatti gaayis amma kun olaanaa gara furdachuutti deemee jira. Garuu gaazii gadi qannasaarra irra xiqqoorreen kaa'ee jira suuta akka dafuuf jechaadha. Innaa amma ganaa daffaa ammayyuu furdachuu jalqabe garuu wal harkisuu jammaree furdataa obsaan eegaa isiniin jedha. Kunoo amma laalaa kireemii ta'ee jira jechaadha. Dhugaa dubbachuuf kireemii ta'ee jira. Na baay'ee furdata booda addaanuu nuun ba'u jechaadha. Na keessatti affafamnaa xiqqoo amma furdatu sirriitti waan muuzii qabnuuf iyyuu booda garuu furdataa ammayyuu furdatee jira isiniin jedha. Laala kunoo ammayyuu nafa jechaadha. Booda amma waan ta'eef booda gaafa qorre sirriitti eenyuudha. Guys kunoo amma kana baay'ee furdate jechaadha. Gingishaa keessa iyyuu gannu waan buusila ta'eef amma bakka gara xeeffatuutti deema. Kunoo akkanumatti furdifadhaati hojjetadhaa mataa keessanii gaa jechaadha. Baay'ee furdatee jira jechaadha. Amma kunoo laala innaa guys kunoo amma gara dibachuutti dhufnee jirra. Isinillee akkanumatti itti obsaan itti eegati dibadhaa isiniin jedha. Innaa amma itti dhufnee jirra jechaadha. Amma hin dibannaa nafaana tura qopheeffadheen jira ammoo jechaadha. Guys kunoo hin mul'ata ta'uun beeku kunoo daakadha jechaadha walitti amma hin kunoo guys itti godhachuu jalqabeen amma kunoo laala akkanatti itti godhadhe jechaadha. Isinis akkanumatti itti godhadhaa isiniin jedha ishee. Innaa kunoo akkanumatti itti godhadhaa. Warri ammamitti nu dheerachuu danda'a seena jettan obsaan yoo dheereffatta yoo obsaan yoo eeggattan uma isinii dheerataa. Anama kanatti fixachuu ga'e jechaadha. Innaa suura kammas gubbaa isinii kaa'an yeroo rifeensi koo gabaabaa jechaadha. Jijjiirama jiru kunoo laalaa isiniin jedha. Isinii kana eenyu jedha. Kunoo itti godhannee jirra. Kunoo akkanumatti siris maasaajii keessan godhadhaa xumurree jirra jechaadha. Akkatti marame laala viidiyoo seeraan nama naa qabu hin qabne kunoo akkanumatti itti godhadhaa isiniin jedha. Shambaa godha amma peestaala jalaan itti godhanneet maasaajii seeraan gooneerra. Guys kunoo dibannee waarrannee amma shaashii peestaala itti dhannashi akkanumatti obsaan itti godhadhaa isinis ammamii itti godhannaa ammoo mataa keessan miiccaftanii itti godhadhaa. Peestaalli immoo waan inni fayyadamuuf itti ho'ee akka mataa keenya dhuguuf ishii. Guys kunoo xumurree jirra. Shaashii keenyas peestaalas jalaan godhannee xumurree jirra. Isinis akkanumatti itti fayyadamaa isiniin jedha. Gaaffii qabdan immoo koomentii jala naaf kaa'u hin dagatinaa. Jalqabaa kaastanii aga kanatti warri na wajjin turtan ulfaadha kabajamaa isiniin jedha. Obsaan yoo eegdanuma isinii dheerataa nagaan naa turaa. Ciao.